Jiruuf jireenya guyyaa guyyaa keessatti namni ta'e akka waan ta'e isin deeggaru hawwitanii beektu laata? Abbaan keessan, haati keessan, obboleettiin keessan, obboleessi keessan, haati manaa keessan, abbaa manaa keessan yookiin immoo namni dhuunfaa tokko akka hojii guyyaa guyyaa keessanii isin deeggaruuf qacartanii hojjechiisuuf hawwitanii beektu laata? Yoo akkas ta'e dadhabee nuuf otoo hin jedhiin kan hojii guyyaa guyyaa keessanii kana isin deeggaruu danda'u yookiin immoo isin gargaaruu danda'u artificial intelligence ChatGPT jedhamu tokko waliin wal isin barsiisuuf as ba'e jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti wanta ajaa'ibsiisoo ChatGPT hojjechuu danda'an sagal isinitti himachuudha. Asittiin immoo akkamittiin akka akkaawuntii ChatGPT kana banattanii ChatGPT kana fayyadamtan qabadhee isiniif dhiyaadheera jechuudha. Mee jalqaba irratti wantoota ajaa'ibsiisoo ChatGPT hojjechuu danda'an irraa haa kaanu. Wantoota ajaa'ibsiisoo ChatGPT hojjechuu danda'u keessaa inni jalqabaa walaloo yookiin faarfannaa yookiin immoo sirba barbaadde siif barreessuu ni danda'a jechuudha. ChatGPT kuni fakkeenyaaf kunoo akkuma asirraa argitanii please write a poem for my wife jedheen barreessa. Write a poem for my wife jedheen barreessa. Sanaan booda kunoo walaloo kana fakkaattu walaloo bareedduu kana naaf barreesseera jechuudha. Kanaaf walaloo akkas bareedduu kana haadha manaa keessaniif ergitanii yookiin immoo haadha manaa keessaniif dubbistanii haadha manaa keessan gammachiisuu ni dandeessu jechuudha. Akkasumas illee kunoo write a poem for my mom yoon jedhee kunoo walaloo kan fakkaatu walaloo haadhaa naaf barreesseera jechuudha. Walaloo qofa otoo hin taane faarfannaa akkasumas sirballee nuuf barreessuu ni danda'a. ChatGPT kun jedheera. Kanaafuu mee write a song about God jedhee tokko barreesse kunoo faarfannaa kana haala kanaan naaf barreesseera jechuudha. Kanaafuu walaloo barbaadan akkasumas sirba yookiin immoo faarfannaa barbaadan isinii barreessuu danda'a ChatGPT jechuudha. Waan ajaa'ibaa ChatGPT hojjechuu danda'u keessaa inni lammaffaan immoo gaaffii barbaanne nuuf deebisuu ni danda'a yookiin immoo question answering fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf write a permission letter for my boss jedhee otoo barreesse kun akkuma asirraa argitanii permission letterii kana fakkaatu yookiin immoo waraqaa eeyyamaa gaafachuuf nu gargaaru kana fakkaatu boosii keenyaaf yookiin immoo itti gaafatamaa keenyaaf nu barreesseera jechuudha. Kanaaf kan nurraa eegamu bakka maqaa keenya jedhu maqaa keenya galmeeffachuu bakka maqaa boosiillee maqaa boosii keenya barreessuutiin boosii keenyaaf permission letterii kana galchuu dandeenya yookiin immoo waraqaa eeyyamaa keenya kana galfachuu dandeenya jechuudha. Mee kan lammaffaa immoo prepare CV for me or write CV for me jedhee otoo barreesse CV kana fakkaatu naaf barreessuu danda'a ChatGPT kun jechuudha. Kanarraa eegamu maqaa kiyya waanan baradhee departmentiin baradhee experience kiyya akkasumas afaan danda'u as keessatti galchachuu qofadha jechuudha. Kanaafuu gaaffii barbaadan isiniif deebisuu ni danda'a ChatGPT kun jechuudha. Waan ajaa'ibsiisaa ChatGPT hojjechuu danda'u keessaa inni sadaffaan immoo koodii kompiitaraa programming language barbaadan isiniif maddisiisuu danda'a yookiin immoo isiniif barreessuu ni danda'a jechuudha. Yoo isin seenaariyootti kennitan seenaariyoo keessan irraa ka'ee gara programmingiitti jijjiiree yookiin immoo koodii isiniif barreessuu ni danda'a ChatGPT kun jechuudha. Fakkeenyaaf write C++ code which adds to integer jedheen otoon ChatGPT tti barreesse ChatGPT kuni haala kanaan C++ koodii kan lakkoofsa integerii lama ida'uu danda'u koodii naaf barreesseera jechuudha. Kanaaf kunoo koppii bakka jettu irra keessa jirti. Koppii godhadheen gara barbaadetti fudhachuu nan danda'a koodii kana jechuudha. ChatGPT kun koodii kompiitaraa barreessuu qofa otoo hin taane koodiin keenya yookiin immoo pirogiraamiin keenya yoo dogoggora qabaatellee dogoggora sana diibaag gochuuf yookiin immoo dogoggora keenya nu sirreessuuf illee nu gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf pirogiraamii olitti nuuf barreesse kana yookiin immoo kan integerii lama ida'uuf nu gargaaru nuuf barreesse kana otoon returni 0 fi int main irraa balleesse yookiin immoo main irraa balleesseen sanaan booda as ChatGPT kanarratti paste godheen gaafan run godhu yookiin gaafan enter jedhu dogoggora isaa adda baasuutiin dogoggora isaa illee fix nu gochuuf yookiin immoo debug gochuuf nu gargaara jechuudha. Kun akkuma asirraa argitanii ani main irraa balleesseen ture main itti dabaleera main qabu programming kun jedheeti main itti dabalee akkasumas immoo return 0 maratti illee naaf dabale jechuudha. Kanaafuu koodii kompiitaraa programming language barbaanneen nuuf barreessuu danda'a ChatGPT kun jechuudha. Akkasumas immoo yoo dogoggorri jiraate dogoggora kana debug gochuuf yookiin immoo dogoggora programming yookiin immoo koodii kompiitaraa kana sirreessuuf illee nu gargaara ChatGPT kun jechuudha. Waan ajaa'ibsiisoo ChatGPT hojjechuu danda'u keessaa inni arfaffaan immoo barreeffama maddisiisuu yookiin barreeffama barreessuuf nu gargaara jechuudha. Kana jechuun researchii yookiin immoo waraqaa qorannoolee nuuf barreessuu danda'a yookiin immoo researchii illee nuuf barreessuu danda'a ChatGPT kun jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo akkuma asirraa argitanii give me some literature review on afaan Oromoo jedhee gaafa barreessu afaan Oromoo irratti literature review kana fakkaatu naaf barreessuu danda'eera yookiin immoo naaf baasuu danda'eera jechuudha. Yoo barreeffamni inni generate gochaa jiru suni nagaha jettanii yaaddanii stop kan jettu kanatti buutiin illee ChatGPT kun akka inni barreessuu dhiisu yookiin immoo akka inni maddisiisuu dhiisu
gochisiisuu ni dandeessu jechuudha. Akkasumas immoo fakkeenyaaf tell me about Oromo people jedhee otoo barreesse waa'ee uummata Oromoo literature review yookiin immoo seenaa uummata Oromoo yookiin immoo history uummata Oromoo haala kanaan naaf baasuu ni danda'a jechuudha. Waan ajaa'ibsoo ChatGPT hojjechuu danda'u keessaa inni shanaffaan immoo barruulee yookiin immoo barreeffamoota gurguddaa nuuf gabaabsuuf nu gargaara yookiin immoo text summarizationiif nu gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf kun akkuma argitanii kan olitti tell me about Oromo people jenne kana akka inni gabaabsee nu baasuuf yookiin immoo akka inni summarize godhee nu baasu yoo barbaanne summarize abbaaf paragraph jenne yoo barreessine waa'ee history Oromo people kana gabaabsee paragraafii tokkoon haala kanaan nuuf baasuu ni danda'a jechuudha. Waan ajaa'ibsoo ChatGPT hojjechuu danda'u keessaa inni jaaffaan immoo barreeffama barbaadan gara afaan filannoo keessanitti akka isiniif hiikamu gochisiisuu ni dandeessu jechuudha yookiin immoo language translation isa jennu sana jechuudha. Afaan tokkorraa gara afaan biraatti hiiksisuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf translate the above paragraph to Arabic yoo jenne tekstii olitti barreeffame kana yookiin immoo waa'ee Oromo people kana gara afaan Arabaatti, afaan Ingiliffarraa gara afaan Arabaatti haala kanaan nuuf hiikuu ni danda'a jechuudha. Akkasumas illee translate the above paragraph to afaan Oromoo yoo jettanillee haaluma kanaan Ingiliffarraa akkasumas Arabifarraa gara afaan Oromootti illee hiikuuf nu gargaara ChatGPT kun jechuudha. Waan ajaa'ibsoo ChatGPT hojjechuu danda'u keessaa inni torbaffaan immoo barreeffama barbaadan karaa salphaa ta'een akka isiniif ibsu gochiisuu ni dandeessu yookiin immoo isiniif ibsuu ni danda'a ChatGPT kun jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee quantum physics karaa ijoolleen hubachuu dandeessuun isiniif ibsuu danda'a ChatGPT kun jechuudha. For example, tell me about quantum physics yoo jedhee waa'ee quantum physics haala kanaan naaf barreessuu danda'a. Waan barbaadan itti kennuutiin karaa salphaa ta'een step by step isaatiin isiniif ibsuu danda'a yookiin immoo isin hubachiisuu ni danda'a ChatGPT kun jechuudha. Waan ajaa'ibsoo ChatGPT hojjechuu danda'u keessaa inni saddettaffaan immoo probleemota herregaa akkasumas probleemota barnoota kamirratti iyyuu wal xaxaa ta'an haala salphaa ta'een isiniif hiikuu ni danda'a jechuudha. Ibsa gahaa waliin isiniif furuu danda'a yookiin immoo isiniif hiikuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma what is the result of 12A plus 26B minus 14B minus 16A jedhee otoo nama gaaffii kana gaafadhe yookiin immoo gaaffii herregaa kana gaafadhe haala kanaan deebii isaa naaf hojjechuu ni danda'a yookiin immoo probleemii kana naaf furuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu probleemii kamiyyuu ChatGPTtti kennitanii ChatGPT'n haala salphaa ta'een isiniif furuu ni danda'a jechuudha. Waan ajaa'ibsoo ChatGPT hojjechuu danda'u keessaa inni sagalaffaan immoo saayinsii irratti, teknooloojii irratti, qonnaa irratti, fayyaa irratti, ispoortii irratti fi kanneen kana fakkaatan irratti qabiyyee bareedaa yookiin immoo kontentii jenereetii nu gochuuf yookiin immoo kontentii bareedaa maddisiisuuf nu gargaara jechuudha. Garuu maal godhaa hirmii keessan baafadhaa. ChatGPT'n kun biyya keenya Itoophiyaa keessatti hin dalagu. Biyya keenya Itoophiyaa keessatti qofa osoo hin taane Afrikaa keessatti hin dalagu ChatGPT'n kun. Kanaaf hirmii keessan baafadhaa. Maaf waan jenne waan dalagne waan biyya keenya keessatti dalagne kana nutti himte suspense nu gootara jettanii akka hodhu kana naan jenne abdii guddaan qaba jechuudha. Anillee waan hojjenne waan dalagne yoomuu qabadhee asiin bahu har'a ChatGPT Itoophiyaa keessatti dalagne akkamittiin akka dalagsiistan yookiin immoo akkamitti akka akkaawuntii isaa banattan illee sin agarsiisuufan deemaa jira jechuudha. Kanaaf ammallee nafaana bu'aa jechuun affeerraa kiyya garuu jalqabaa akkamittiin akka akkaawuntii ChatGPT kana banannee ChatGPT kana fayyadamnu sinitti himuun dura yookiin immoo sin agarsiisuun dura jalqaba irratti ChatGPT kun maal akka ta'e mee xiqqoo irraa haa dubbannu. Egaan ChatGPT kun kan inni hojjetame dhaabbata OpenAI yookiin immoo Open Artificial Intelligence jedhamuutiidha. Gabaajeen ChatGPT gaafa hiikamu Generative Predefined Transformer jedhamuun beekama. Kana jechuun immoo Artificial Intelligence ta'e akkuma amma walitti ilaaletti waan adda addaa hojjechuuf kan hojjetamedha yookiin immoo gosa Artificial Intelligence waan adda addaa nu gargaaruuf hojjetamedha jechuudha. ChatGPT kun moodela barnootaa gadi fagoo ammayyaa yookiin immoo State of Art Deep Learning kan jedhamuun leenjii yookiin immoo baratee kan hojjetudha jechuudha. Moodelli ChatGPT kun korpasii guddaa yookiin immoo barreeffama daataa gurguddaa irratti leenji'ee kan hojii akkasii kana nuuf hojjechuuf nu gargaarudha jechuudha. Erga waa'ee ChatGPT kana jedhee amma immoo kallattii himaan akkamittiin akka akkaawuntii ChatGPT kana banannee ChatGPT kana fayyadamnu sin agarsiisa jechuudha. Kana gochuuf jalqaba web browserii keessan banattu jechuudha. Firefox ta'uu danda'a, Chrome ta'uu danda'a, yookiin immoo Opera ta'uu danda'a yookiin immoo Microsoft Edge ta'uu danda'a jechuudha.
browserii qabdan banattu akkasumas browserii qofa otoo hin taane VPN illee qabaachuu qabdu jechuudha. VPN gosa kamiyyuu haa ta'u VPN banneetu jechuudha kan nuti akkaawuntii ChatGPT banannu akkasumas immoo kan nuti ChatGPT kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kun nama VPN banadheera asuma Firefox irratti yookiin immoo Mozilla browser irratti ChatGPT jedheen search godha. Ergan VPN kiyya banadhee ChatGPT jedheen search godha. Akkaawuntii isaa banachuu jechuudha. Kunoo introducing ChatGPT kan jedhu jira. OpenAI jedhee jalatti immoo introducing ChatGPT jedha. Kanaafuu isatti buutu jechuudha. Isatti kilik gootu. Kanaan booda isatti kilik gaafa gootanii gad harkistaniiti kunoo interface akkasii baasa gad harkistaniiti try ChatGPT kan jettu jirti. Isheetti buutu. Sanaan booda isheetti gaafa buutanii kunoo interface akkana naaf baasee ani maaliif interface akkana naaf baasee duraan akkaawuntii ChatGPT banadheen jira waan ta'eef interface kana argachuu dandeenya jechuudha. Garuu amma ani akkamittiin akkasiin haaraa banattan yookiin immoo akkaawuntii ChatGPT haaraa banattan sin agarsiisuun barbaade waan ta'eef kan kiyya kana keessaatti nan baha yookiin immoo loogaawut godha jechuudha. Kunoo loogaawut kan jettu karaa harka bitaa dhumarra loogaawut kan jettu jirti. Loogaawut itti bu'eetaniin keessaa baha. Gaafa loogaawut godhu kunoo interface kana fakkaatu naa baasee welcome to ChatGPT jedheeti looginii fi sign up naaf baase jechuudha. Yoo passwordii fi username fi password qabattan loogin itti buutaniiti gara ChatGPT kan seenuu dandeessu. Garuu amma ni warra akkaawuntii ChatGPT hin qabneef akkamitti akka ChatGPT kana akkaawuntii isaa banattan sin agarsiisuuf waan ta'eef sign up kan jedhu jira. Sign up itti buutu jechuudha. Sign up itti gaafa buutanii email address jedha. Email address keessan sin gaafata jechuudha akkaawuntii create gochuufi. Kanaafuu email address hojjetu yookiin immoo kan active ta'ee galchitu jechuudha. Maaliif jennaan irratti verification code isin erga waan ta'eef email hojjetu galchuu qabdu jechuudha. Kanatti email keessan galchattu. Kunoo amma ni email kiyya galchadheera. Sanaan booda erga email keessan galchitanii booda continue kan jedhu jira jala continue kan jedhutti buutu. Sanaan booda passwordii galchi jedhee nu gaafata. Passwordii keenya galchanna jechuudha. Booda itti fayyadamuuf nu gargaara waan ta'eef passwordii yaadannu galchuu qabna sitti. Kanaaf amma kunoo passwordii kiyyan kennadha. Sanaan booda ergan email kiyyaa fi passwordii kiyya galchee continue kan jettu jirti. Continue tan bu'a. Continue tan bu'a save kan godha passwordii kiyya boodaaf na gargaara. Sanaan booda please stand by while we are checking for your browser jedha. Browserii keenya check gochaa jira. In eegnaa. Sanaan booda verify you are human jedha. Nama tokko keenya verify gochuu qabna. Check box sana click goona. Sanaan booda verify nu godheera eeguu qabna. Yaa kunooti verify your email jedha. We sent an email to this email jedha. Click the link inside to get started jedha. Kanaafuu open gmail jettanitti buutanii maal gochuu dandeessu jechuudha. Verify gochuu qabdu jechuudha. Open gmail kan jedhu tan bu'a. Open gmail kan jedhu tan bu'a. Yaa gara email kiyyatti na fudhata jechuudha. Emailiin duraan galchi sana bira na geessa jechuudha. Kunoo email kiyya keessa gaafan seenu OpenAI jedhee verify your email kan jedhu jira. Emailiin akkasii naaf ergameera yookiin message akkasii naaf ergameera. Linkii verify email address jettu tan bu'a jechuudha. Taabii haaraa naaf banee. Sanaan booda tell us about you jedha. Maqaa keessan galchadhaa jedha. Ani imma Lammiishaaw maqaa kiyyan godha. Maqaa abbaa kiyyaa immoo Tiyuub jedheen barreessa. Sim maqaa barbaaddan kennachuu dandeessu. Ani maqaa YouTube kiyyaan kennadhee continue kan jettu jirtu isheetti buutu. Sanaan booda verify your phone number jedha. Wanti cimtuun ishee kana jechuudha bakka kanadha. Bilbila Itoophiyaatiin hin dalagu yookiin immoo bilbila biyya keenyaatiin hin dalagu. Kanaaf bilbila biyya alaa qabaachuu qabna jechuudha. Taabii haaraa bananneeti getfreesmsnumber.com jettanii taabii haraarratti barreessitu. Sanaan booda bilbila biyya alaa kan sarvisii SMS kennuu danda'u temporary jechuudha. Argachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf getfreesmsnumber.com jettanii gaafa search gootan kunoo interface kana fakkaatu ni baasa. Kunoo lakkoofsota itti SMS yookiin immoo message ergisiifachuu dandeenyu warreen asirra jiran kana jechuudha. Yoo refresh gootan lakkoofsa biraatu isinii ba'uu danda'a jechuudha. Kanaaf maal gootu as keessaatti lakkoofsa barbaaddan fudhattaniiti. Sanaan booda dhaqxaniiti ChatGPT keessan irratti paste gootu jechuudha. Yoo lakkoofsa kana isinii fudhate maal gootu duubatti deebitanii refresh gochuutiin message asirraatii fudhachuu dandeessu jechuudha. Kunoo asirraatii yoon refresh godhulee lakkoofsaan biraanaa baasa jechuudha. Kunoo refresh godhee lakkoofsaan biraanaa baaseera. Kanaaf lakkoofsa barbaadan as keessaa filattanii irratti message ergisiifachuu dandeessu jechuudha. Takkatti ni jechuu dhiisuu danda'a messaging kuni yookiin lakkoofsi kuni mee'anii kan 46tiin ka'u kana tokko ishee fudhadheetaniini ChatGPT irratti paste godhee ilaala. Naa fudhachuu dhiisuu hin danda'a na yaala. Jalqaba garuu 46 biyya koodii biyya eessaa akka ta'e kan godha. Asni utaabirra dhufeetanii country code of 46 jedheen barreessa. Gaafan search godhu Sweden country jedha. Kan biyya Swedenidha. Lakkoofsa 46tiin eegalu kana fidetanii asirratti
pesting godhaa. Jalqaba garuu biyya kunoo bakka alaabaa kanatti bu'eetaniini biyya filadhaa. Sweden kan jettu search gochuutini Sweden filadhaa. Sanaan booda inni yoo 46 jedhee naaf eegaleera. Sanaan booda lakkoofsan achi free SMS irraa fudhadhe sana asirratti fideen pestii godha lakkoofsana. 46 sanarraan balleessa. Maaliif jennaan koodiin 46 jalqaba jira waan ta'eef sanaan booda send koodiin jedhee isa jettu tan bu'aa. Mannaan jedha the phone number is already linked to the maximum number of account jedha. Kanaafuu lakkoofsa bilbilaa kanatti ChatGPT ni dhameera waan ta'eef hin danda'amu jedha. Kanaaf maal gochuun qaba lakkoofsa biraa yaaluun qaba jechuudha. Kun ammas asumarra dhufeetaniini lakkoofsa kana fudhadhaa koppiin godhaa. Kanaan booda country koodii 33 nan laala. Country code of search 3 jedheen search godhaa. Biyya Firaansidha. Sanaan booda as dhufeetaniin biyya Firaans filadhaa yookiin Faransaay filadhaa. Sanaan booda lakkoofsa sanas paste godhaa. Send koodiin jedha. Okay. Kunillee didaa jira. Ammallee kan biraa yaaluun qaba jechuudha. Isinillee yaalii baay'ee booda ta'uu danda'a jechuudha kan isin argattani yookiin takkaatti milkaa'uu dandeessu. Ani garuu jalqaba kana milkaa'an jiru. Ammallee bilbila dhumni isaa 11 kanan galchatti. Kunillee didaa jira. Okay, amma immoo kanuma 33 kana kan Firaansii kana kan dhumni isaa 94 kana yaala. Kunillee didachaa jira. Amma immoo mee kanuma 46 kana yaala. Baay'ee yoo kun sindide kan biraallee argachuu barbaadan lakkoofsa refresh gootanii argachuu dandeessu jechuudha. Paste godhaa. Andideera ammallee wachaan jiru kanallee jechuudha. Ammallee free SMS kanarra dhufeetaniini lakkoofsa biraa kanuma 46tiin eegaltu kana ishee dhuma 51 dhumtu kana koppii godhadhee fudhadheetaniini asumatti paste godhaa. Country koodiin wal fakkaataadha. Swedeniidha kunillee send koodan jedha. Waaw! Naaf fudhateera jechuudha. Naaf fudhateera jechuudha. Kun naaf fudhateera lakkoofsa kana jechuun miseejii na ergameera jechuudha lakkoofsa amma ni galchi kanarratti. Kanaaf miseejii san argachuuf immoo duubatti deebi'etaniini free SMS kiyyatti deebi'een kun lakkoofsittiin isheen irratti na ergamte ishee kanadha. Lakkoofsa kana refresh gaafan godhu miseejiin innaa dhufa yookiin immoo miseejiin na ergame kana argachuu nan danda'a jechuudha. Refreshan godha. Peejii kana refreshan godha. Sanaan booda bakka lakkoofsa amma sana biran deema. Lakkoofsichi 46 jedhee 51 dhumata. Kunooti ergadheera lakkoofsichi kanadha. Kunoo your open AI API verification code is jedheeti lakkoofsaan 3 14 13 jedha. Lakkoofsti verification code kana koppii godhadheetan na hojjeteera waan ta'eef asirratti paste godha. Kanaan booda gaafa paste godhu kunoo na fudhateera. Congratulations. Amma fayyadamuu nan danda'a ChatGPT kana jechuudha. Verify human kan jedhu kana verify gochisiistu nama tokko keessan verify gochisiistu erga verify gochisiistanii interfeesiin ChatGPT kunoo kana fakkaata jechuudha. ChatGPT kanarraatii kunoo karaa harka bitaa irra keessaan new chat kan jedhu jira. Itti buutiin chaatii haaraa chat gochuu dandeessu jechuudha. Send message kan jedhu jira. Bakka kanatti barreessanii gaaffii gaafachuu dandeessu. Examples jedheeti explain quantum computing in simple terms jedha. Gaaffii akkasii gaafachuu dandeessu jedha. Gaaffii kanallee gaafachuu dandeessu. Gaaffii kanallee gaafachuu dandeessu jedha. Kun exampleedha. Inni biraan immoo capability kan jedhu jalatti remembers what user said earlier in the conversation jedha. Waan sin dura gaafattan ni yaadata ChatGPT jedha. Allow user to provide follow-up correction jedha. Trained to decide inappropriate request jedha. Akkasumas immoo limitation illee ni qaba. Artificial intelligence kun yookiin immoo ChatGPT kun jechaa jira. May occasionally generate incorrect information jedha. May occasionally produce harmful distraction or biased content jedha. Kanaafuu of eeggannoo barbaada jechuudha. Yeroo tokko waan dogoggora baasu waan danda'uuf jedha. Inni dhumaa immoo limited knowledge of world and event after 2021 jedha. Kana jechuun ChatGPT kun kan inni barate daataa 2021 duraa irratti hundaa'e waan ta'eef waan haaraa yookiin immoo kan 2021 as jiru yookiin immoo kan 2022 akkasumas kan 2023 baasuu hin danda'u yookiin immoo beekuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu beekumsi ChatGPT kun kan inni hundaa'u daataa yookiin immoo waan 2021 dura jirurratti hundaa'a jechuudha. Send message bakka jedhutti waan barbaanne send gochuutiin yookiin immoo barreessuutiin waan barbaanne gaafachuu dandeenya ChatGPT kana jechuudha. Fakkeenyaaf amma hayi jedheen barreessa sana booda immoo deebii isaa kunoo haala kanaan okay hello how can
assist you today jedha. Ammallee gaaffii keenya barreessittiin waan barbaanne waliin haasa'uu dandeenya yookiin immoo waan barbaanne gaafachuu dandeenya GPT kana jechuudha. Garuu yeroo hundaa kan nuti dagachuu hin qabne ChatGPT kun biyya keenya keessatti dalagu waan ta'eef yeroo hundaa gaafa ChatGPT kana fayyadamuuf yaadnu dursinee maal banuu qabna jechuudha. Dursinee VPN banuu qabna jechuudha. Erga VPN banneeti kan nuti ChatGPT banuu qabnu malee dursinee ChatGPT bannee yoo VPN bannellee hin beeka waan ta'eef sin diduu danda'a yookiin immoo sin hojjechuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu jalqaba VPN bantu erga VPN bantanii boodadha kan ChatGPT jettanii search gootanii gara interfeesii kanaatti dhuftanii ChatGPT kana fayyadamuu dandeessan jechuudha. Egaan suur-sagalee kanarraaf qabadhee dhiyaadhe kan fakkaata. Akka suur-sagalee kana jaalattan, akka suur-sagalee kanarraa barattan abdii guddaan qaba. Yoo suur-sagaleen kun isinitti toleera ta'e laayik gochuun dagatiina, akkasumas illee koomentii irratti akka yaada keessan naaf kennitan jechuun barbaada. Akkasumas warra YouTube channelii kana subscribe goone immoo YouTube channelii kana subscribe gootanii akka maatii taatan jechuun barbaada. Subscribe gochuu qofa immoo otoo hin taane mallattoon bilbilaa ni jirti. Mallattoo bilbilaatti buutanii all kan jedhutti yoo buutanii yeroo hundaa YouTube channelii kanarraati suur-sagaleen babbareedan akkanaa kun gaafa gadhiifamu jalqaba dhufee isin bira gaha jechuudha. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa, waan nafaan taataniif guddaa naaf galatoomaa jechuun barbaada. Hanga viidiyoo biraatiin yookiin immoo suur-sagalee biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura. Bye bye.